Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube chaanaal Fortuu App akkam jirtu? Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaa isin haa ga'u jecha har'as barnoota hedduu isin gargaaruun isinii qabadhee dhufe. Hanga dhumaatti na caqasaa. Obboloonni haaraan subscribe gochuu akkasumas like gochuudhaan haa eegalluun isiniin jedha. Wantoota wajjin laallu akkuma beekamu yeroo baay'ee akkamiin iimeelii keenyarra suura garaagaraa faayila garaagaraa kaawwannaa waan jedhu gaafachaa turtani. Kanaaf har'a gaafii keessan kanan isinii qabadhee dhufe. Yeroo baay'ee yeroo yaannu zimmuma jennee bakkuma kana yookiin bakkuma argaa jirtan kanarra suura garaagaraa akka kaawwannu nutti fakkaata. Har'a garuu akkamitti akka iimeelii keessan irra suura kaawwattan sirriitti isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na caqasaa. Kan isin argaa jirtan kun aappii iimeelii keenyarra suura kaawwachuun nu fayyadudha. Aappiin kun erguu yaa kan buufattan osoo hin taane bilbilli keessan qabatee kan dhufu. Namoonni kaan akka galaariitti kan itti fayyadamtan bilbila nama hundumaarra kan jirudha. Kanaaf aappii kana fayyadamnee iimeelii keenyarra suura kaawwanna. Kana googiliin akka kanatti qopheesseti dhufee jechuudha bilbilli keenya malee waan haaraa miti jechuudha. Kanaaf yoo hin jiru ta'ate bilbila keessa irraa hin argine yoo ta'ate gara Play Store seentanii Google Photo jettanii search gootu akkanatti isinii fida yookiin update godhi isiniin jedha update gootu jechuudha salphumatti. Waan biraa wanti inni isin gaafatu takka illee hin jiru jechuudha. Update gootanii kallattumaan akkamitti akka irra kaawwannu isinitti agarsiisa. Bakka Photo jedhu kan yookiin Google Photo irratti kilikii goonee gara keessaa seenna. Immediately gara keessaa isin seentanii fuula kana isinii fida. Yoo dursa hin banne ta'ate yookiin bantanii itti fayyadamaa turre ta'ate permission isin gaafachuu danda'a. Alloo jettanii bira dabartu jechuudha salphumatti. Alloo jettanii bira dabartu ani garuu dursa banee waan tureef permission hin gaafanne jechuudha. Yoo akka kanatti keessa seentanii bakka profaayilii keessan yookiin iimeeliin keessan jiru sanarra kilikii gootanii fuula akka kanaa isinii baasa. Fuula kana isinii baasa jechuudha. Kanaaf akkuma argitan paakaappiin cufaa ta'ee jira. Kanaaf paakaappiin kun banaa ta'uutu irra jiraata jechuudha. Yoo iimeelii isa kana paaswaardiin beektan ta'ate bakka xiyyaa kana gadi tuttanii iimeelii keessan isa paaswaardii isaa beektan iimeelii sirriitti jijjiirrachuu qabdu jechuudha. Sababiin isaa yoo bilbilli keessan badillee suura keessan faayila keessan asirraa argattu waan ta'eef. Kanaan booda bakka tarni oonii bantu. Bakkuma xiyyaara kilikii gootu iimeelii isin qabdan liist isinii godha. Sana keessaa iimeelii paaswaardii isaa beektaniif iimeelii sirrii irra kaawwattu jechuudha. Waan badaa isin rakkisu miti iimeelii irra kaawwattaniin booda paakaappiin oofii ta'ee jira. Kanaaf turn on paakaappi kan jedhutti kilikii gochuu qabna. Turn on paakaappi kan jedhu kanatti kilikii gochuu qabna jechuudha. Isarra cuqaasutu qabna. Isarra gaafa cuqaasne turn on paakaappi irra gaafa cuqaasne fuula akka kanaa nuuf fida. Fuula oopshinii lama nuuf kenna jechuudha. Dunootti turn aappii fi turn aappii nuuf fida. Nuti banachuu waan barbaanneef banaa goonee suura adda addaa irra kaawwachuu waan barbaanneef turn on paakaappi irra kaawwanna jechuudha. Turn on jedhu kanatti cuqaasa yookiin irratti kilikii gootanii keessa seentu. Turn on irratti gaafa isin kilikii gootanii immediately dhuma banamee yookiin banaa ta'ee faayila upload gochuu eegala. Akkuma argitanii paakaappiin banameera. Garuu gubbaa kanatti maal jedhaa? Waayifaa mallattoo waayifaa kaa'ee X irra godhee jira jechuudha. Kana jechuun waayifaadhaan malee daataadhaan hin hojjetu jechuu isaati. Kanaaf kan akkamitti akka sirreessitan isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Bakka paakaappi jedhu kana bakka mallattoo waayifaa irra X godhe kanarratti kilikii goona. Isirratti kilikii goonee keessa seennee sarara sadii gara gubbaa jirtu gadi xunnee paakaappi seetingii keessa seenna. Paakaappi seetingii keessa seennee fuula kana nuuf fida. Jala kana dhuftanii moobaayil daataa yuuseejii kan jedhu irratti kilikii goona. Gaafa isa keessa seentan fuula kana isinii fida. Moobaayil daataa yuuseejii jedhee dhumarra unlimited kan jedhutu jira. Bakka unlimited jedhutti kilikii gootu. Unlimited kan jedhutti kilikii gootanii jala isaa kana paakaappi viidiyoo over daataa kan jedhu kana banaa taasistu. Paakaappi viidiyoo over daataa kan jedhu banaa taasistanii gara duubaa deebistu jechuudha. Kanuma banaa gootu unlimited kilikii gootu paakaappi over daataa kan jedhu banaa gootu gara duubaa deebitu. Akkuma argitan paakaappi gochuu eegalee jechuudha. Yookiin irratti istoor gochuu eegaleera jechuudha iimeelii keenya irratti akkuma argitan kana. Isumarra kilikii godhanna. Sarara kilikii godhannee gara keessaa seennee sarara tuttuqaa sadan kana gara gubbaa kan jirtu. Bakka kana select gochuu dandeenya garuu fooldaraan fudhachuu waan barbaanneef sarara kilikii goonee paakaappi seetingii keessa seenna. Paakaappi seetingii kan jedhutti kilikii gootanii keessa seentu. Daga kana dhuftanii jala isaa gara dhumaarra paakaappi device folder kan jedhutu jira. Paakaappi device folder kan jedhutu jira. Isarra kilikii gootanii keessa seentu. Fuula akka kanaa isinii baasa. Kana jechuun fooldaroota isin bilbila keessan irraa qabdan hunduma isaanii liist isiniif godha. Hunduma isaanii isiniif baasa. Kanaaf kana keessaa fooldaroota suurota garaagaraa, faayila garaagaraa, suura iimeelii irra kaawwachuu barbaanne, suura baduu hin qabnu tokkoon isaa irra deemnee banaa goona. Fakkeenyaaf piikcharii jalaa suura waan qabuufan banaa godhee
akkasumas immeejii jala bakka suurri keessan jijjiru waan beektaniif banaa taasistu jechuudha. Kun kan isin fayyaduu fi waa hundumaa akka inni achirratti upload isin jalaan gooneef jechuudha. Kan akka screenshot waan gootan waan baay'ee barbaachisaan ta'an akka inni achirratti store godhee storeejiin isaa isin jalaan dhumnee fi kana banaa taasistu jechuudha iddoo jijjiru jechuudha. Boodas suura yeroo kaatan yookiin namarraa yeroo dabarfattan bakka hamma banaa gootan kanatti dabarfachuu qabdu jechuudha. Sababiin isaa har'a banaa yoo goone automaatikaalii ofuma isaatiin baakaappi nu gochaa deema malee guyyaa guyyaa waan baakaappi goonu miti jechuudha. Kanaaf dirqama daataa banuu qofa nu gaafata jechuudha. Kun bilbila irratti store godha osoo hin taane iimeelii irra kaa'a. Iimeelii irra kaa'a. Bilbila keessan irra hin kaa'u storeejii jalaa qabataa waan jettan takka illee hin qabu. Bilbila keessan irraa yoo balleessitan iyyuu iimeelii irraa yeroo barbaadan itti buufachuu dandeessu jechuudha. Sababiin isaa iimeelichi GB 15 qaba. Yoo barbaadan iimeelii 2-3 fayyadamtanii itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Inni biraan baakaappi kwaalitii bakka hin jedhutu jira. Baakaappi kwaalitii kan jedhu kana kan jalqabaa irra kaa'uu qabdu. Baakaappi kwaalitii kan jedhu oriijinaal kan jedhu irraa yookiin oriijinaal kwaalitii kan jedhu irra kaawwachuu qabdu jechuudha. Inni biraan waan asirratti upload ta'e immoo eessaa akka argatanii isinitti agarsiisa. Isa immoo manaaj storage kan jedhu irratti kilikii gootu. Bakka manaaj storage jedhu kana bakka biluu ta'ee jiru kanatti kilikii gootanii fuula kana isinii tarreessaa jechuudha. Waan as hunda isaanii leessisanii godha bakka kanatti. Kana keessaa fakkeenyaaf screenshootii keessaa waan muraasa fidee dhufe yookiin upload godhee jira jechuudha. Isa keessa irratti kilikii goonee keessa seennee yoo nu hin barbaachisne select goonee delete goona jechuudha. Salphumatti. Select goona kanaan booda delete goona. Select gootanii yookiin irra qubaan gadi tuttanii select gootu delete gootu jechuudha. Kanaan booda kamtu akka upload ta'e maaltu akka upload ta'e maaltu akka upload hin taane tokkoon isaa as jalatti argattu jechuudha. Kanaaf fuula kanarraa sirreeffattu jechuudha hunduma isaanii. Kanaaf akka kanatti storage keessan amma inni ga'e asitti argitu jechuudha. Kanaaf akka kanatti itti fayyadamaa itti gargaaramaa gaafii keessan immoo koomentii irratti barreessaa. Hanga dhumaatti waan caqasataniif guddaa kabajamaa nagaan naa tura. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraan isin qabadhee dhufa. Viidiyoo kana laayik gochuu akkasumas obboloonni haaran subscribe otoo hin godhin hin baay'inaan isiniin jedhaa nagaan naa tura yeroo gaarii.